Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Gaaffii gara commentiitiin namni kana gaafate gaaffii namoota baay'eeti. Gaaffiin kun gaaffiin kiyya channel YouTube akkamiin TikTok jala keenya. Gaaffii kana commentii jalatti sirriitti gaafadhaa isiniin jedheen jira. Deebii isaa guyyaa guyyaadhaan video keessan isiniif dalageen videodhaan akka nama hundaafuu tahutti isinii qabadhee dhufa isiniin jedheen ture. Amma video kutaa tokkoffaa isaa gaaffii commentii irraa namni na gaafate kutaa tokkoffaa fasa isini qabadhee dhufeen jira. Haala salphaa ta'een haala kamiin TikTok irratti YouTube keenya channel YouTube TikTok dhaan wal qabsiifne followers yookaan subscribe hedduu YouTube irratti argachuu dandeenya ka jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaan dura video waggaa lama dura maxxanseen ture videoon sun yeroo dheeraa waan ta'eef akka haaraatti isini qabadhee dhufe YouTube keessan TikTok jala kaa'uun faayidaa guddaa isiniif qaba. Inni tokkoffaan egaa YouTube jala linkii kaa'uus ni dandeessu. Sanas isini qabadhee dhufa. Haala kanaan TikTok linkii adda addaa fiddanii YouTube jala kaa'u. Amma garuu kan nuti waliin ilaaluu deemnu gaaffii gara commentii irraa naqaqqabe. Kanaaf haala kamiin TikTok jala keenya YouTube keenya channel YouTube erga banattanii booda YouTube TikTok jala kaa'uudhaan akka namoonni follow isin godhan TikTok irratti gara YouTube keessaniis dhufan app YouTube irratti tuquudhaan gochuu dandeessu jechuudha. Akkamitti TikTok jala app YouTube icon YouTube yookaan linkii YouTube keenya TikTok jala kaa'uu dandeenya. Haala kanaan amma akkasiin asitti argitan kanatti haala kamii YouTube kana TikTok jala kaa'uu dandeenya ka jedhu daqiiqaa xiqqoo keessatti isin agarsiisa. Haara taanaan subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha yeroo irra tuyne dirqama garam nu geessuu qaba gara channel keenya nu geessuu qaba jechuudha. Dogoggora isin yeroo baay'ee uumtantu jira. Yeroo fiddanii linkii kana haala kana YouTube keessan TikTok jala keessan jechuudha. Edit bakki jedhu sun ni jira. Dogoggorri sunis maal akka ta'e waliin ilaalla. Edit ka jedhu ka gubbaa jiru tuqanna. TikTok jala erga seentanii booda TikTok jala YouTube sana kaa'uuf edit ka jedhu tuqna. Irra remove godhee isinitti agarsiisa. Ka irra jiru kana irraa baasee jechuudha. Yeroo irra tuqnee deemnu haala kanaan nuuf baasa. Linkii YouTube keenya yoo duraan irraa qabattan YouTube jedhee fidee linkii jala isiniif kaaha. Yoo irraa baasuu feetan mallattoo qalamaa dura isaa jiru tuquudhaan linkii kana irraa baafnaa jechuudha yookaan immoo irraa remove goonaa jechuudha. Mallattoo qalamaa tuyna link confirm nuun jira yookaan irraa baasuudhaaf TikTok jala baasuuf YouTube keenya confirm ka jedhu tuquudhaan jalaa baasa. Jalaa baasee qulqulleessee kan hin qabne isinitti agarsiisa jechuudha. Linki hagodwa amma mallattoo qalamaa gubbaa jiru tuqee jechuudha. Social media jira, AdWords jira, live subscription jira. Social media kun waa 3-4 baadhatee jira. Tokkoffaa YouTube galchuu dandeessu, Instagram galchuu dandeessu, website galchuu dandeessu, TikTok keessan jala jechuudha. Kanaafuu mee YouTube jala jiru sana gubbaarraa YouTube sana irraa baasuudhaan YouTube haaraa finnee jala kaa'uudhaan waliin haa ilaallu jechuudha. Mallattoo qalamaarra tuqee link confirm haa godhu. Ergan sana irraa baasee ka'ee haala kamiin akka YouTube kana finnee as keenyu waliin ilaallaa jechuudha. Karaa lamaan finna. Karaa lamaan kun maal akka ta'e waliin ilaallaa jechuudha. Amma jalaa baaseen jira. Duubatti deebi'u gara profaayilii kiyyaatti ammallee ni jira mallattoo isaa refresh godhu gubbaa gad taa'ee yeroo gadhiisu jalaa bada. Dhabamee jira amma linkiin sun hin jiru yookaan YouTube hin jiru. Edit profile ka jedhu tuquudhumaan amma maal goona link ka jedhu fuula dura mallattoo ida'uu tokko jira. Links ka jedhu dura mallattoo ida'uu jira. Linkii sana dura jechuudha. Links ka jedhu dura sana mallattoo ida'uu jiru irra tuqanna. Mallattoo ida'uu sana yeroo tuqanne filannoo 3-4 nu kenna. Ka YouTube jira, ka Instagram jira, ka website jira. Add website address jira, website keessan kaa'uu dandeessu. Add Instagram link jira, add YouTube link jira. YouTube linkii dha kan nuti amma waliin ilaallu. Ka sadaffaarra jiru haala kamiin akka finnee YouTube linkii keenya TikTok jala keenyu waliin ilaallaa jechuudha. Subscribe guddaa isin argamsiisa. YouTube keessan illee yeroo xiqqoo keessatti ni guddata. Add YouTube link ka jedhu tuquun gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Asirratti waliin sirriitti na hordofa. Add YouTube link yeroo isin tuqxanii deemtan yoo emailii YouTube keessanii emailota dhufanii as tarreeffaman keessa tokkos ta'u lama ta'u emailii YouTube keessanii yoo jiraate irra tuquudhumaan gara fuula duraa deemtu emailicha irra tuqxanii. Yoo emailiin sun asi hin jiraanne garuu karaa isa lammaffaa fayyadamnaa jechuudha. Yoo jiraate emailicha irra tuqxanii deemtu emailii YouTube. Yoo hin jiraanne garuu use another account ka jedhu kun as jira. Use another account ka jedhu kanarra tuquun gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Haala kanaan nu baasa. Emailii keenya kan YouTube, email or phone bakka jedhu kana irratti emailii kan YouTube asirratti katabannaa jechuudha. Emailii YouTube erga sirriitti osoo dogoggora tokko malee @gmail.com dogoggora tokko malee erga katabdanii emailii kan YouTube fiddanii TikTok jala kaa'uu barbaadanii next tuqnaa jechuudha.
Emailii isa kan YouTube erga galchine booda ammallee achi siquun passwordii nu gaafata. Passwordii ka emailii YouTube keenya itti guuttanna sirriitti. Passwordii dogoggoran taane passwordii sirrii tahe bakka kanatti guuttachuudhaan next tuquun gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Passwordii sirrii tahe passwordii ka emailii YouTube kan YouTube ti kan nuti galchinu erga galchine booda next tuqnee gara fuula duraa yeroo deemnu haala kanaan nu baasa. Canceliif allow jira, eeyyama kennina allow ka jedhu tuquudhaan allow ka jedhu kun as jira. Allow goone TikTok YouTube kiyya akka TikTok kiyya jala taa'u eeyyama kennina jechuudha. Allow ka jedhu kana tuqnaa jechuudha. Allow yeroo tuqnu kallattiidhumaan eessani geessa gara TikTok itti nu deebisuudhaan YouTube keenya fidee as nuuf kahaa jechuudha. Mee duubatti deebinu duubatti deebee profaayilii TikTok keenya gadi haxoofna yookaan TikTok keessaa baanee itti deebina erga inni fidee nuuf kaa'ee akka mallattoon sun profaayilii TikTok keenya jalatti nuuf bahuu jechuudha. Amma galchine jira ida'uu tuquudhaan websaayitis dabaluu dandeenya, Instagramis dabaluu dandeenya jechuudha. Sana barnoota qobaatti isinii qabadhee dhufa. YouTube galchine jira already. Duubatti deebi'uudhaan gubbaa gadi haxoofnee gadhiifna profaayilii keenya refresh goona jechuudha. Yeroo nuti haxoofnee ol deebifnu ofumaa isaatiif mallattoo YouTube sana fidee as nuuf galcha. Mallattoo YouTube irra tuquun gara fuula duraa yeroo deemnu YouTube chaanaalii keenya nu baasuu qaba jechuudha. Kanaafuu dogoggorri isin uumuu hin qabne. Yeroo isin irra tuqxanii dantan yoo emailiin jiraate emailii irra tuqxu, yoo hin jiraatin garuu emailii passwordii itti galfattu yeroo isin irra tuqxan kallattiidhumaan gara YouTube keessanii isin geessaa jechuudha. Yoo dogoggoraan kabiraa itti guuttan emailii biraa itti galchitan sarriimuuf gochuudhaan ammas emailii isa sirrii ta'e itti galchuun sirreeffattuun isiniin jira. Baay'ee salphaadhaa itti fayyadamaa isiniin jecha ammas gaaffii keessan koomentii jalatti sirriitti bal'inaan gaafachuu dandeessu. Gaaffii isin gaafattaniif viidiyoodhaan haala viidiyootiin qabadheen dhufa. Gaaffii waan feetan koomentii jalatti gaafadhaa. Gaaffiilee baay'ee gaafatamaa jiru hundaafuu deebii isaa tartiibaan isinii qabadheen dhufa. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe akkasuma laayikii sheerii laayikii sakandii xiqqoo qofa isinitti fudhata. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.